Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Jaalala dhugaa nagaa fi fayyaan bakkuma jirtanitti isiniif haa ta'u. Har'a kan laallu wantoonni dhiironni barbaadan yookaan wantoonni dhiironni hunduu haadha manaa jaalallee isaanii niitii isaaniirraa barbaadan maal fa'aa dhiironni baay'ee niitii isaaniirraa yookaan jaalallee isaaniirraa yookaan haadha manaa isaaniirraa barbaadan kan jedhu ta'a. Hanga dhumaatti na wajjin turtan dhiironni jaalallee isaaniirraa haadha manaa isaaniirraa niitii isaaniirraa maal fa'aa barbaadanii dhiironni hunduu wanti warri barbaadu maal kan jedhu deebii guutuu ni argattu. Kanaafuu na wajjin tura isiniin jedha. Akkuma nu hunduu beeknu jaalala keessatti jaalalli yaadan jiru. Namni tokko osoo jaalalatti hin seenin dura wanni inni yaadu yookaan fakkeenyaaf jaalala akka fiilmii keessa jiru yookaan jaalala akka kitaaba asoosamaa keessa jiru dhugumaan hin jiru jechuudha. Jaalalli niitiif dhiirsaa yookaan jaalalleewwan gammachuudhaan jiraatan jaalala isaanii waa baay'ee irratti kafalanii yookaan waliigaltee baay'ee godhanii yookaan ammoo aarsaa guddaa kafalanii jaalala isaanii sun gammachuu jaalala gammachuun guutame jaalala gammachuu qabu jaalala waliigaltee qabu godhanii jechuudha. Jaalalleewwan yeroo jaalala isaanii gammachuudhaan akka guutamuu fi waa baay'ee kafalanii jaalala sun gammachuu argatanii jechuudha. Akkasumatti taa'anii yookaan osoo wama waliin gargaariin osoo wama waliin deeggarin jaalalli isaanii sun gammachuu hin argatu. Jaalalli waliigaltee hin qabne, jaalalli wal hubannoo hin qabne, jaalalli aarsaa walii kafaluun keessa hin jirre jaalala gammachuu hin qabne ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf dubartoonni abbaa manaa gaarii, abbaa manaa gammachuu qabu, abbaa manaa mana bulchuu danda'u, ka agartee amala gaarii qabu, mana sun akka gaarii qabee deemni barbaadu. Kuni fedhii isaaniiti, fedhii dubartootaati. Dubartoonni abbaa manaa baay'ee gaarii ta'ee ka fedhii isaanii guutuu, ka isaan gammachiisuu, ka akkasiisuun fedhanii. Garuu akkuma suni yeroo dhiirris barbaaddu isin dinquun qabu jechuudha. Dhiirris gama isaaniitiin haadha manaa baay'ee gaarii, haadha manaa mana sun qabdee deemtu, haadha manaa qulqulluu, haadha manaa yaadduuf, haadha manaa gammachuu qabdu, haadha manaa jiruu isaanii akka gaariitti qabdee deemtuun ni barbaadu. Dhiirri wantoonni isaan haadha manaa isaanii yookaan jaalallee isaanii nama wajjin jiraatan sun irraa barbaadan, jaalallee isaanii haadha manaa niitii isaanii irraa barbaadan maal fa'aa wantoonni ciccimoon abbaan manaa tokko niitii isaa irraa barbaadu, dhiirsi niitii irraa barbaadu maalii kan jedhu ta'a jechuudha. Tokkoffaa abbaan manaa kan inni niitii isaa irraa barbaadu, haadha manaa isaa irraa barbaadu, jaalallee isaa irraa barbaadu. Dhiirri tokko yeroo ati waan inni yaadin gootee gammachiifte yookaan ammoo sarpiraayiz gootee baay'ee itti gammada. Tokkoffaa fakkeenyaaf yeroo ati nyaata gaarii qopheessitee fi galgala yeroo nu galu simattu sarpiraayiz gootu baay'ee tokko gammada. Yeroo ati futee wokkii wajjin deemtu yookaan bakki inni yaadin tokko geessitu kan keessa filannoo baay'ee jira. Isa gammachiisuuf sarpiraayiz godhuuf carraaqqii ati gootu baay'ee itti gammada, baay'ee barbaada. Lammaffaa yeroo ati amanamaa isaaf taate haati manaa jaalalleen tokko dhiirsasiitiif hiriyyaa isiitiif amanamaa, dubartiin tokko dhiira wajjin jiraatu suniif amanamaa yoo taate baay'ee barbaada. Kijibaan fedhu dhugumaaf dhugatti waan gootuuf sun waan wajjin taatu suni akka amanaa taatuuf barbaada. Sadaffaa abbaan manaa yookaan dhiirri tokko niitii isaarraa jaalallee isaarraa wanti inni barbaadu waliigaltee qabaachuu. Dubbii jajjaboo irratti dubbii fakkeenyaaf akka kabajaa
waan isa barbaachisu waan yeroo isaa ittiin dabarsuu kakkana akka ati beektuuf malee akka ati yeroo hunda isa hin hubannee akka ati yeroo hunda waa hundaanu yaada keessa galchitu hin barbaadu jechuudha. Walii galtee baay'ee barbaada. Abbaan manaa tokko niitii isaarraa wanti inni barbaadu kan arfaffaa yeroo ati isaa yaadde. Fakkeenyaaf yeroo inni nama hojjetu ta'ee yeroo inni dalagaa irraa galu yoo ati akka gaarii kunuunsite ni barbaada. Haala gaariidhaan yeroo ati simatte, yeroo ati fuula gammachuudhaan simatte, yeroo ati dhungatte, yeroo ati sannaa galee abba manaa kiyya dhufe jettee akka gaarii keessummeessite fedha malee yeroo ati itti jijjiiramtee amala biraatti mul'iftee kaan jette hin barbaadu jechuudha. Kanaafuu yaaduu fi abbaa manaa suni akka gaarii yaaduu fi tajaajilu kunuunsu kuni waan baay'ee dhiira gammachiisu keessaa tokko. Biraa ammoo wanti dhiirri niitii irraa barbaadu yookaan abbaan manaa jaalallee isaa niitii isaa irraa barbaadu kashanaffaa yeroo ati uf kunuunsite, yeroo ati ufitti amante, yeroo ati isa jaalatte, yeroo ati mana kan kee akka gaarii qabatte baay'ee barbaadaa jechuudha. Ka ja'affaa ammoo yeroo ati gammachuu qabaatte innillee akka gaarii sii gammadaa jechuudha. Yeroo ati fuulitti guurtee, yeroo ati gadditee mana keessatti jeequmsuumaa. Kanaafuu haati manaa yookaan namni dubartiin man keessa jirtu yoo gammaddee gammachuun sun gara nama si wajjin jiraatu nama dhiirsa keetii sunittis ni dabraa jechuudha. Gammachuun akkuma buluutuuziitiin fakkeenyaaf namni wajjin jiraatu tokko yoo gammachuu hin qabaanne namni si bir jiru sulleen akkasumas si wajjin rakkataa jechuudha. Kanaafuu yoo ati man keessa gammaddee fi abbaan manaa keetis akkasuma gammachuu sun sirraa fudhata. Torbaffaa wanti abbaan manaa yookaan dhiirsi niitii irraa barbaadu akka ati isa amantu sirraa barbaada. Yeroo inni bahee galu eessaa galte, eessa deemta jettee karakkiftu osoo hin taane waa hubattee fi bakki inni deemu, inni naaf dalagaa, inni hiriyya isaa bira deemaa, inni dalagaa isaa deema jettee akka ati isan shakkine fedha. Abbaan manaa wanti inni haadha manaarraa yookaan niitii isaarraa barbaadu ka saddeetaffaa akka ati gatii isaa kennitu. Inni nama gargaaru, inni abbaa manaa kiyya, inni jaarsa kiyya jette akka ati kabajju baay'ee tokko sirraa barbaadaa. Maarree hordoftoota ko qophii har'aaf qabadhee xumuree jira. Namoota chaanalii kanaaf haaraa taatan chaanalii kana subscribe gochuun dagatinaa. Gorsoowwan jaalalaa ka bakka biraatiin arganne chaanalii kanarraa argattu. Ammoo viidiyoo lamaan asirra jiru kana linkii isaa yoo ilaaliin laalaa kan isinii ba'u jiru. Hanga viidiyoo biraatiin wal agarrutti viidiyoon kun isinitti tolaan laayik gochuun dagatinaa. Nagaan.